jiraachismlee ani hojiin koyoon faasitti tolee nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagantaa kanaa amma biyya Noorweey magaalaa Oslo faarfataa jaallatamaa yaadasaa shirii wajjin jirra amantanis amanuu baattanis yaadasaa anaa dhufu baga nagaan dhufte. Ameen waaqayyo siyaa eebbisu roobsan koo baay'ee mangammadaa yeroo jalqabaatii fi addana ardii Awurooppaatti wal agarree guyyoota darban kana as magaalaa Oslo Noorwee keessatti waaqeffannaadhaan faarfannaadhaan nu tajaajilaa turte Raajii Daawit wajjiniin yeroo darbe immoo akkuma kana Stookholm, Stavanger biyyoota Jarmanii keessattis ji'a kana guutuu nu tajaajilaa turtanii egaa isa xumuraati as Noorwee amma guyyaa Oslo keessa chukooti guyyaa lama booda gara biyyaatti deebitu mi'atuun deebiin fuundura impressionii kee maal akkamitti agarte Awurooppaa amantoota Awurooppaa lammii kee biyya alaa jiru kan akkamitti agarte meenatti waaqayyo siyaa eebbisu saba biyya ardii Awurooppaa kanarra jiraatanii saba keenya saba Oromoo dhugaa dubbachuuf an maqaa tokko moggaasuuf barbaada. Saba biyya Awurooppaa jiran saba keenya saba Oromoo saba ajaa'ibaa jechuun barbaada dhugaa isaa dubbachuuf dheebuu isaan sagalee waaqayyootiif qaban dheebuu isaan faarfannaaf qaban dheebuu isaan waaqayyoon kadhachuudhaaf qaban kana qofaan miti tajaajiltoota nuyi tajaajiltoota isaan tajaajiluu dhufeefillee kabaja guddaa isaan qaban jaalala guddaa isaan qaban biyyootan keessa deemee Sweden magaalaa Stockholm Germany magaalaa Nuremberg Frankfurt akkasumas biyya kana Oslo Stavanger kana keessa deemee amman argetti sabi keenya saba baay'ee namatti toluuf saba ajaa'ibaa ta'uu isaan argee waaqayyo isaan eebbisuun jechuu barbaada. Baay'ee dhuma namatti tola waan gaariidha kanatti dubbatte egaa sabni biyya alaa jiru kuni aadaa naannoo isaa jiruu fi qilleensa naannoo isaa jiruun liqinfamee al tokko tokko ameen jechuu hin danda'u ka'uu taatee faarfachuu waan hin dandeenye fa'aa godhanii nu hamatu al tokko tokko kan akkamitti agarte yaade. Isa kana waa tokko dubbachuun barbaada maal nuun jedhu turanii ergati faarfattee teessee boodayyuu harka rukutu saanoo miillallee nama jalaan fudhatanii namaan jedhu ture dhuguma dhugaa haasa'uuf biyya kana gaafa dhufne akka waaqayyo wajjin jiru beenna garuu sammuu waan akkasii nu keessatti facaasan kana duwwaa miti waa'ee makeenya immoo saba keenya gidduutti amala nu hin qabne eenyummaa nu hin qabne saba keenyatti himaniiru eenyummaa saba keenya hin qabne immoo nutti himaniiru garuu as erga geenyee waan akkasii ija wal agarree erga wal agarree waan akkasii wanti jedhamee fi wanti eenyummaa saba keenyaa wanta agarree faallaadha dhugaa isaa haasa'uuf saba kabajamaadha sabi keenya dhugaa isaa haasa'uuf afaan isaa aadaa isaa akkasumas aadaa wangeelaa qabatee saba waaqayyoon sirriitti waaqeffachaa jiru saba mootummaa waaqayyoof saba fuura qulqulluudhaaf saba sagalee waaqayyoof iddoo kennu ta'uusaa ija keenyaan agarreerra dhugaa isaa haasa'uu fi namoonni kana boodallee biyyaa dhufanii tajaajilan sammuu kanaan dhufanii akka isaan gammadanii akka isaan tajaajilanii kana shakkii tokko malee dubbachuu barbaada saba keenyaan immoo kabajamaa ulfaadhaa waaqayyo sina eebbisu jechuun barbaada. Baay'ee dhuma namatti tola waan gaarii hamilee keenya kakaasu dubbatte yaade. Ati faarfannoota hedduu faarfattee dhagaa ammaatti faarfannoota kee keessaa tokko tokko kan waldaa keenya afaanatti fakkaata waldaa keenya caafee faarfatee miniinaa sababiin isaa torbanii gara torbanitti amma fakkeenyaaf Elshaadaayiidhaan kan keenya natti fakkaata ture ammallee akkuma kanatti ilaallanuuni faarfannooti kee baay'ee jaallatamoodha. An dhugaa dubbachuudhaaf hamman faarfannaa kee dhaggeeffadhu faarfannaa biraan dhaggeeffadhu automaatikii yeroo makiina koo keessa dhitu isumaan banadhee dhaggeeffadha baay'ee namatti tola hamman faarfatteetti faarfannaa kana faarfannaa meeqa fa'aa ta'a ammaatti? Faarfannaan ani ammaatti faarfadhe albama tokko hanga furiitti waaqayyo na gargaaree hojjedheera achi keessa waldoonni kiristaanaa yeroo isaanii itti waaqeffatan
nan argaa akkuma agartee jechuudha. Kana qofaa immoo miti. Faarfannaa qeentees baay'ee hojjechaa jira, hojjedheera hamma tokko. Ijoollees immoo dudduuba isaanii dhaabachuudhaan hamma humna koo gargaaraan jira. Isa kanaaf ulfinni isaa kan Waaqayyooti. Garuu isan hojjedhe caalaa immoo san sichi hojjedhutu keessa kootti natti dhaga'ama. Sababiin isaa dheebuu guddaan qaba. Dheebuu hafuura Waaqayyoo, dheebuu Waaqayyoof hojjechuu, mootummaa Waaqayyoo, mootummaa Kiristoos babal'isuu waan hin qabuuf ganaa waan itti bu'ame natti hin fakkaatu. Hafuurri qulqulluun keessa kootti akkanatti himutti faarfannaan ganaa waan itti bu'ame natti hin fakkaatu. Ganaadha, ganaa isa sichiitu caala. Isa darbirra isa sichiitu caala jedha sagalee Waaqayyoo kun baay'ee namatti tola. Ati ganaa dargaggeessa sichi Kiristoosiif fiigudha. Dibatii, kennaan, faarfannaan, sagaleen keellee isa CD keessa jalqabaarra amma qaramaa. Mee natti himi, tireenii gootaa sagalee kana mee natti himi. Tireenii amma tokko CD koo lammaffaa booda waama tokko waama salphaa jalqabeera. Kontekstii akka saba keenyaatti. Sabi keenya tooniin itti fayyadamu pentaatoonikiidha. Pentaatoonikiidha. Akkasumas sabi Itoophiyaaf sabi keenya sabi Oromoo kanatti fayyadama. Waan aadaa saba keenya gidduu jiru, aadaan saba keenya gidduu jiru aadaa baay'ee nurraa hafee Afriikaafis addunyaaf illee kan ga'udha. Maaliif saba tokko itti faarfachuufis haa ta'u saba kana tajaajiluu fi eenyummaa isaa yookiis aadaa isaa hin beektu taanaan akkaataan itti si fudhatu hin beektu taanaan laphee saba kanaa argachuu hin dandeessu. Sababiin isaa waan eenyummaa saba biraatiin saba kana yoo humnaan nan fudhachiisa jette hin dandeessu. Hin cobu keessa isaatti. Hin ta'u. Keessa isaatti hin dhangala'u. Hin ta'u. Kanaaf afaan mi'aa qabna. Aadaan keenya baay'eedha. Biitii keenyallee biitii adda addaa qabna. Shawaa biitiin jira, Wallaggaa biitiin jira, Jimmaa biitiin jira, Harargeen jira. Baay'eedha lakkooftee fixuu hin dandeessu. Kanaaf isuma kanaa bifa ammayyaa ta'een dhiyeessuun hin danda'ama. Ganaa hojii gurguddaan nu hafa. Hojiin wanti saba keenya gidduu jiru yoomiyyuu hin dhumu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u waan gurguddaa qabna. Egaa samma sagalee tireeningii naan jette kana hamma tokko baay'ee osoo hin taane hamma tokko nan yaala. Akkamitti tireenii gootamee tarii faarfattooti jalaan kaanii kun akka danda'amullee beekuu kanuma kanarraatii baratu inni yaada waan ta'eef qooqi kee kun akka inni qaramee ba'utti maal tireeningii akkamitti akkanatti gootu? Phaawulos gaafa Ximootiyoosiin gorsumaan jedhaan beektaa? Kennaan si keessa jiru kennaa isa keessa jiru akka inni haaromsu kennaa isi keessa jiru bobeessi jedhee yeroo inni gorsu argina. Kennaa nu keessa Waaqayyo faarfannaa fakkeenyaaf gaafa faarfannaa nu keessa kaa'u lakkoofsa isaa soosiftuu isaa barreessee nuun laatu Waaqayyo. Maal nu keessa kaa'a beektaa? Albuuduma isaa dhufeetu albuuduma isaa isa hin dhumne kana nu keessa kaa'a Waaqayyo. Wanta sana immoo akka saba Waaqayyoof ta'utti akka Kiristoosiin ulfeessutti situ of keessaa baasee itti fayyadama. Kanaaf yeroodhaa yerootti abdeetii of gochaa deemuun barbaachisaadha. Ani yeroo tokko gaa sagalee Waaqayyoo biratti kadhannaa biratti sagalee ofii of haaressaa deemuun baay'ee barbaachisaadha gaa. An baay'ee hojjedheera yoon jechuu baadhillee hamma tokko koorsii muraasa waama sagaleen koo akka hin duune godhu waa tokko nan hojjedha gaa. Achi keessaa garuu kan xinnoo yeroo koorratti dabarse warra kan Sudaanii baay'een jaalladha. Kan Sudaanii. Fiichii yoonni baasu. Akka kan keenyaarraan xinnoo ishee waan cimuu fi ishee xinnoo tokko irratti hojjedheera. Isa kaanis immoo
booddeen jira yoo gooftaan jedhee nan hojjedha kana caalaas. Isa kan Sudaanii sana famma kanuma jaraa guutee lafa keesse baay'ee na dinqanaan abbeettaati afaan Sudaan yookaan Arabeeffa beektamoo eessaa dhufe yonneen sun? Afaan Sudaanii hin beeku garuu akkaataa sagalee caccaba sagalee isaanii xinnoo tokko shaakaleera. Isaanii kennaan isaa waan jiruuf amma sitti ulfaatu hin fakkaatu. Namatu naafii ke'anaafi na jaallate dhugumaanii gaduuf deebise sonaanii isa jedhu sana hiikuma isaa balhaq habbanii yeswaa nazal nafsu balkatir hasab nafsu zelkatiya tarhanni ana min alkatiya jedhee faarfadheera. Caccaba sagalee isaatiin immoo balhaq حبني يسوع نزل نفسه بالكثير حسب نفسه القتية ترحمني أنا من الكثير هو الحياة هو الحقيقة هو ترك بكشبه جنة أنا نجت بيسوع والحاتا تنكر ولا تنكر ولا تنكر باي مجنكيدا faarfannaa wanni sagalee Said Khaliifaa fi Muhammad Wardii faa sana fakkaata. Ajaa'iba baay'ee kennaa addaati. As amma namootni afaan sana beekan dhaga'anii namni feedbackii faasii kennee jira? Naa bilbilaniiru biyya sana keessaa. Nama dinqa. Namoota daangaa darbee biyya keenyaa ala. Lammiima sana ta'anii namoota gurguddaa naa bilbilee ture. Waan baay'ee natti taasisaan akkamitti akkasittiin faarfachuu dandeesse afaan Sudaanii naan jennaan eebbumanii afaan sanaaf Kiristoosiif qabuufanii akkasittiin amma tokko yaaleen jedheeni namoota gurguddaa naa dawwalaniiru biyya sana jaarsolii baay'ee umuriin isaanii gurguddaa naa dawwalaniiru dhugaa saasuuf. Baay'ee nama dinqa. Yerusaalemii kaastanii hamma Samaariyaa darbee san mandaara lafaatti see dhugaa socho'aa jirtati. Hamma tokko miila fuuchee. Ceeteetta. Sudaaniin seentee jirta kun baay'ee dhuma namatti tola. Egaa isa darbee gara biyya keenya amma yeroo dhufnu amma kan wanni kana bareechitee akka aadaa sana keessa jirutti amma fakkeenyaaf goota maraasa jedhu sana. Biitii Shawaatiin wanni Oromoo giddu galeessaa sana gootee viidiyoo kiliippiin isaa sun amma fiilmii maxinoo tokko lafa keessan jechuun hin danda'ama. Viyuu baay'ee illee argateera. Miliyoonii tokkoof qabxii sadii darbee. Torba galeera. Dhuqqaa torba ta'eera. Egaa akka faarfannaa Oromootti kun nuufaa guddaadha. Akka baay'ina keenyaatti egaa silaati miliyoonii hedduuti iyyuu galuu tarra ture. Mee natti mee samaa xinnoo ishee natti faarfannaa sana teekstii masaafaallee fiilmii masaafaallee mee waan xinnoo natti faarfannaan suni ani gaafa inni faarfannaa sana hojjechuuf karoorfadhee Kiristoosiin akkamittiin ammuma humna koo tokko shaayin godha jedhee yaadeen jalqabee aadaa eenyuutiin hojjedha jedhee gaafa yaadu immoo aadaa saba Shawaatiin yaadee ture. Maalirratti hundaa sabni naannoo sanaa gaafa Waaqayyoon galateeffatu galateeffannaaf gaafa namoota waamu maal gochuu qaba faarfannaan sun hojjetamee erga barreeffamee muuziqaan isaa dhumee booda haala viidiyoo isaa irratti yeroo mari'atamu naannoo sana namni gaafa mana isaatti Waaqayyoon galateeffatu nyaata maal qopheessaa ollaa gaafa waamu ollaan maal fidee dhufaa akkamittiin galateeffatu isa jedhu irrattitu viidiyoon isaa sun hojjetame. Faarfannaan isaas akkan argite anis baay'een jaalladha maaliif wanti jaalladhuufi goota goototaas ta'e goota mararaa jechuun gara laafessa goota garuu goota garraamii gara laafessa goota obsaa isa jedhu xinnoo seen ibsa jedhee yaade kanaafanii amma tokko goota mararaa isa jedhu sana fayyadamee
Kiristoos Yesuus goota ta'uusaa, fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa, waan hundumaa danda'aa ta'uusaa akkamittiin dhaloota kanatti ibsa jedheen yaadee hojjedhee. Gootummaa natti hir'anne goota caaluudha. Garuu garraamiidha. Gadduuf deebisaadha. Gara laafessa. Ani garraamiidha akkuma jedhe Yesuus Kiristoos. An gara laafessa boqonnaa lubbuu keessaniif kanan kennu jedhee afaan isaatiin akka dubbate. Goota hundumaa caalu garuu garraamummaan isaas hundumaa caala jechuudha. Baay'eedhuma wanni dinqiidha. I think kiliippiin akka kanaa fi faarfannaan akka kanaa atuu awaardiin gospel music tokko jiraate biyya keenya keessa warra dursanii kategorii sanaatiin badhaafamanidha jedheen abdaddaa hin dhufan immoo gaaf tokko nana mana. Gara biraa immoo Oromiyaa bahamuudhaadha. Shaggooyyee immoo keessaa piiggoota. Innis faarfannaa baay'ee ajaa'ibaa ta'e. Mee isa moo natti hime? Isarratti moor ganaa hojjenna jedhee yaada. Aadaan saba keenyaa akkuma nammasitti hime aadaa guddaa qabna. Aadaa bal'aadha waan ta'eef irratti hojjettee iyyuu hin fixxu. Kanaaf amma gaagaraa ganaa yoo gooftaan jedhee gara fuuldura kanatti iddoon keenya hin qabnu jedhee yaada. Waaqayyo immoo nu gargaaraa. Waan kanaaf ta'us waaqayyo nuuf kenna jedhee yaada. Akkaataa aadaaf afaan safuu saba keenyaa wajjiniin wangeela kana wal simsiifnee hojii gurguddaa jira gara bahaa, gara lixaa, gara kaabaa, gara kibbaa Oromiyaa kanatti hojii gurguddaan nu eeggachaa jira. Waaqayyo immoo nu gargaara hin hojjenna yoo gooftaan jedhe. Mee natti himta waan gara fuulduraatti nu isirraa eeguu qabnu maal qabattee akkas ba'aa jirtu. Isa fuuldura garuu waa'ee chaalenjii faarfannaa keessa jiru tokko akkatti naa kaastuun barbaada. Amma gaa faarfannaanii karaa tokko faarfannaan ogummaa guddaadha. Ogummaa Waaqayyo biraa namaa kennamudha. Faarfannaan hojii hafuuraati, hojii wangeelaati. Yeroo illee gaafata. Risoorsii garagaraa illee gaafata. Maallaqa irraa kaasee yeroo dabalatee, humna dabalatee, yaada dabalatee waan baay'ee illee gaafata. Maal achi keessatti gaa yeroo hojii hafuuraa ta'u immoo lolli hin dhibu. Maali lolli chaalenjiin achi keessa jiru? Mee ittiin ka'uudhaaf sirraati maal chaalenjiin sirra ga'ee beeku? Amma fakkeenyaaf waan baay'ee faarfattoota ittiin qoraman keessaa inni tokko sagalee bareedaa qabda. Mee kottumee naayit kilabii torbanitti guyyaama tokko guyyaa lama sirbii kana sii ilaanna. Sirba baasii kana sii goona waan jedhu qorumsa guddaa natti fakkaata. Mee achi keessaa muuxannoo qabdu natti hime. Waan sirra ga'e. Waan baay'een jira gaa yoon isa kaan dubbachuu yoon dhiiseyyuu jira. Faarfannaan walumaa gala faarfannaan afaan Oromoo keessumaa chaalenjii guddaa qaba. Istuudiyoodhaa jalqabee. Akkuma ati beektu ijoollee baay'eetu jira dhugaasaa dubbachuuf ijoollee baay'ee ciccimoo Waaqayyo nuu kaase baay'eetu jira. Garuu chaalenjii gurguddaatu immoo jira. Chaalenjiin kuni an fakkeenyaaf kiliippii tokko hojjechuu fi yeroo baay'ee humna isaa kan dhabnu yeroo itti humna isaa socho'uu yeroo dhabnu yeroo baay'ee nu quunnamaa. Istuudiyoodhuma kanatti illee yeroo baay'ee haalli muuziqeessitootaaf haalli faarfattootaa yeroo tokko rakkinnis hin jiraata. Akkasumas immoo kanarraa kan ka'e immoo namoonni baay'een hafuura kana keessaa yeroo isaan ba'uu barbaadan kan nu hawwatan immoo jiru. Alaas immoo maaliif haalli mijataan kana caalu jira kan nuun jedhan jiru. Hafuura sana keessaa kan akka baanu barbaadan jiru. Gaarummaafis ta'uu danda'a isaanii akka isaan yaadanitti nuuf yaadanii ta'uu danda'a. Garuu chaalenjii gurguddaa jira dhugaasaa dubbachuuf keessumaa ammaalin haasa'uu barbaada asirratti. Sabi keenya saba guddaa qabna, saba miliyoona baay'ee. Gaafa viidiyoo tokko hojjennu utuu viidiyoo kana faarfattootaaf ilaalanii baay'ee jajjabeessuudha. Simply waan tokko koost isaan hin godhu kuni. Kuni amma yeroo baay'ee sabi keenya maal godha gaafa nuyi viidiyoo gadhiifnu viidiyoo kana buufataniitu eega buufatanii booda immoo viyuu hin argatu. Utuu an kara koo miti
An waaqayyo galatu view in ilaalu. Garuu ijoolleen kanaan humni isaanii bu'ee immoo baay'ee mooraalin isaanii bu'ee jira. Walumaa gala challenge faarfannaa irra jiru hammana kan hin jedhamnedha. Dhugaa isaa dubbachuuf. Faarfannaa amma akka alaa kana. Faarfannaan gaafa ba'u namni baay'ee simpilii godhee ilaalaa koomentiin kennamu. Koomentii kennuu danda'u rakkoon qabu garuu namni viidiyoo hojjetu tokko yaadanni yaadee hojjetuuf yaadi sabii achi dhiyeessu garagara ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni dhibbi yoo ilaale koomentii 100 kennuu danda'a. Kanarratti sabii keenya more koomentii sana caalaa koomentii negatiivii kennuu caalaa faarfattoota kanatu jajjabeessanii utuu jajjabeessanii waan danda'ameen utuu bukkee dhaabatanii baay'ee bareedaadhaan jedha akka kootti. Baay'ee namatti tola erga gaariidha yaadasa. Amma waa'ee faarfannoota keetii yeroon kaasu elementii aadaa itti fayyadamtee hojii wangeelaa hojjechuun isa tokkodha. Even akkuma sila dubbanne daangaa iyyuu ceetee saba biraatti iyyuu akka isaan dhaggeeffatan gootee hamma responsii argachuutti irratti hojjechuu waan biraadha. Ani waan faarfannaa kee keessaa addanatti ta'u tokko si'a baay'ee al tokko kutaa macaafa qulqulluu tokkuma fuuteetu faarfannaa goota. Fakkeenyaaf amma macaafa ergaa Ibrootaa keessaa fuutee kan itti faarfatte sun jira. Mee akkamitti dhufa sun ani si'a baay'een dhaggeeffadha. Jechuun wangeela natti lallabaa jira jechuudha wanniin sun. Mee faarfannaa mee jalqaba faarfannichuma nuu jedhiiti haa yaadatanii dhaggeeffattooti. No wanta hundumaa ijaanii argine hin jiranoo. Amantiidhaan malee lafarraa kan nu deddeebinoo Waaqayyoon shakkamu waan hundaa isaatu danda'a jechuun afaan sa'aatii aboo qabaa uumamni nagaa du'aa nu nagaa Kiristoos Yesuus kakaleessa har'aas gadi hin buune ulfinni isaa booris bara baraan isuma sana nutis kan amaanna Kiristoos Yesuus kakaleessa har'aas gadi hin buune ulfinni isaa booris bara baraan isuma sana nutis kan amaanna. Akkas jedha. Faarfannaa addaati. Kanatti mee tekstiin kun akkamitti akka gara faarfannaatti akka dhiyeeffate? Sagalee Waaqayyoo keessaa faarfannaan achuma keessaa baay'ee kadhannaanis lallabis faarfannaanis yoo sagalee Waaqayyoo keessa ta'e hojii guddaa hojjeta humna qaba sagalee Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Amma yeroo baay'ee kitaabota tokkoo fi sagalee Waaqayyoo nan dudubbisee manii keessa keetti hafa sagaleen kun. Keessa keetti gaafa hafu gaafati Waaqayyoon kadhachuuf jilbeenfattu sagalee ati kaleessa dubbiste sagalee Waaqayyoo keessa keetti hojii hojjechaa jiru sanatu faarfannaa ta'e si keessaa ba'a. Kanaaf faarfannaan sagalee Waaqayyoo keessaa ba'u immoo hin dulloomusi barris ittiin darbu kan biraa immoo namoota jajjabeessa warra kufan lafaa kaasaa warra dadhaban jabeessa namoota biraa duwwaa immoo miti. Anama faarfannaa kootiin nan kadhadha Waaqayyoon. Anumaan iyyuu na haaressa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo ati kaleessa dubbistee sagalee Waaqayyoo keessa keetti gaafa hafutu isumatu faarfannaa ta'ee keessa keetii ba'a. Tiksii tokkittiin faarfannaa tokko guutuu ta'uu danda'a baay'ee. Maaliif tiksiin sagalee Waaqayyoo wal fakkaatu walitti sii dhufa isumatu sagalee Waaqayyoo sanatu faarfannaa ta'ee keessa keetii ba'a. Baay'ee namatti tola. Amma see baay'ee faarfannaa yoo dhaggeeffattu faarfannaa kee dhaggeeffattan beeka. Jalqaba moo amma? Mee isa jalqabaa naa kaasiiti amma mootii nama. Duri dhugaa isaa haasa'uu fi ana faarfannaan ergaa koo shifti naa godhee faarfannaa Phaawulos Tegeenyii fi Magarsaa. Isaan dhugaa isaa dubbachuuf ashaaraa guddaa ana qofaa min dhaloota kanarraa qabu. Bakka addaa qabu faarfannooti kun. Warra faarfattoota warra kaanis immoo kabajaa jechuun namni waan hordofuu qaba mitiire. Warra kaanis immoo kabajaaf jaalala guddaan qabaaf dhugaa dubbachuu fi anaani
gaafa ni faarfannaa Phaawulos tokkoffaa dhaga'e waan hin ta'es hin beeku. Haalleluuyaa yeroo ni jedhee faarfatu tokko guyyaa tokko reefuu kaasitiin isaa ba'a. Waan lafarra jiru natti hin fakkaanne. Dhugaa isaa dubbachuuf waan hin teessoo Waaqayyoo dura dhaabadhee jiruu fi waan fuula Waaqayyoo dura dhaabadhee jiru natti fakkaate. Isa booda anis faarfannaa akkamiin Waaqayyoof faarfachuu qaba jedhee yaade. Isaan dura baay'ee isaan dura waan teoloojikaalee waan sirriin taane baay'ee faarfadheera. Anumtiyyuu waan inni of sirreesse baay'een qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee dubartittii ishee waggaa 12 dhiiddee sana akkamittiin faarfachaa ture. An ofii koo bakka ishee obbuuse an amma dhiira mitiire. Garuu yeroo sana akka dubartittii of fakkeesseen bara akkasii waggaa 12 dhiigaa ture. Waan akkasii jedheen faarfachaa ture garuu teoloojikaalii sirrii miti. Iddoo dubartii obbuustee inni kun akkaataa itti faarfatamu qaba sagalee Waaqayyoo keessa. Isa Waaqayyoo isheedhaaf gootee faarfachuu dandeessa. Garuu ishee taatee faarfachuun teoloojikaalii sirrii miti. Garuu faarfannaa obboleessa koo Phaawulos fa'aa Magarsaa fa'aa gaafan dhaga'ee akkasumas immoo jiru afaanii Amaariffaa keessas namoonni dhaggeeffachaa ture. Walitti dabalamee baay'ee ergaa koo shiifti godhaniiru namoonni kun. Ammoo kana hin dhaggeeffatu. Amma yeroo sana waanuma irratti hojjetame wanta ta'eef amma ergaa mataa kootii keessatti lixeeraa nan dhaggeeffadha garuu afaan Ingiliffaan nan dhaggeeffadha. Afaan Amaariffaan nan dhaggeeffadha. Afaan biraan nan dhaggeeffadha. Amma faarfannaan hin dhaggeeffanne hin jiru. Nan dhaggeeffadha baay'inaan. Baay'ee dhuma namatti tolame egaa golobuudhaa fi waan tokko goona. Tokko ergaa gabaabaa faarfattoota amma ka'aa jiraniif ergaa tokko dabarsita. Faarfannaa kee keessaa immoo tokko kan jaallattu egaa hunduma isaa akkati jaallattu nan beeka. Tokko immoo nu faarfattee xumurra. Ergaa nani faarfattoota keenyaaf qabu keessumaa faarfattoota nuu gadiitiif dhugaa isaa dubbachuu fi faarfattoonni nu dura jiran umriidhaan qixxisuu kee ta'aniif faarfattoonni nu dura jiranii dhugaa isaa dubbachuuf isaan chaalenjii gurguddaa keessa darban. Chaalenjii nuyi hin agarre arganii lafa meeshaan hin jirretti illee sagaleedhaan tajaajilanii hagabuu beela qullaa ta'uu tuffatamuu haala hin mijanne baay'ee dabarsaniiru dhugaa isaa dubbachuuf. Dadhabbii isaanii dhossuun sirrii miti. Waaqayyo bara baraan isaan eebbisu dhugaa garaa koorraan jedha sagan. Sababiin isaa faarfannaan dhugaa dubbachuuf haala mijataa barbaada yeroo baay'ee. Muuziqaallee mijataa barbaada. Waan baay'ee mijataa barbaada garuu isaan haala hin mijanne keessatti dhaabbataniitu ergaa kana dhaloota akka keenyaatti akka darbu godhan. Akka namoonni isaan dudduubaan kan warra godhani faarfattoota nu duraa Waaqayyo bara baraan isaan eebbisu. Warra ammaas isaan eebbisu. Ijoollee nu booddeetiif kanan dhaamu bara kana keessa namni Waaqayyoon baay'een kadhatu. Namni sagalee Waaqayyoo baay'een dubbisu. Namni taa'ee ergaa Waaqayyoo harkaa hin fudhatu wanta ta'eefi an dhaloota ammaa kanaaf waan an dhaamu Waaqayyoon akka isaan cimsanii kadhatan. Waaqayyoo harkaa ergaa akka isaan sirriitti fudhatan. Ulfina Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo ulfina Waaqayyootiif akka isaan bakka kennan sagalee Waaqayyoof akka isaan bakka kennan hin gorsuu barbaada. Sababiin isaa ergaa nu qilleensa kana keessaa fuunee sabatti dabarsinu hin jiru. Sabi nu tajaajilu saba beekaatu, saba beekaadha, saba guddaadha, saba Waaqayyooti wanta ta'eefi saba kanas Kiristoosiinis kabaja. Jalqaba irratti faarfannaan Kiristoosiif hojjetama ulfina isaatiif. Isa booddeedha sabaaf kan ga'u. Ergaan Kiristoosiif kennamu immoo maal fakkaata isa jedhu nummoo faarfannaa Waaqayyo harkaa fudhannee Waaqayyoof kennina wanta ta'eef Waaqayyoof yeroo kennanii sagalee Waaqayyoof yeroo kennanii kadhannaaf yeroo kennanii hangafoota isaanii dhaga'anii of tuulummaan utuu isaanitti hin dhaga'amin akkaataa isaan Waaqayyoon dura deddeebi'aniin isaan gorsuu barbaada. Baay'ee gorsa guddaadha. Gorsa kee kanatti akka fayyadaman nan amana. Egaa faarfannaa jaallattu keessaa tokko nuu faarfatteetu xumurra jechuudha.
Eshi. Elchaadaahidha danda'aadha 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 maqaan isaa isa mo'ee waaqayyoodha 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 ni elchaadaahidha danda'aadha 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 maqaan isaa isa mo'ee waaqayyoodha 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 inni mootiidha mootii nagaadha abbaa gaariidha abbaa gaariidha Yesuus naafi 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 abbaa gaariidha ammalumaan jedha jecha kamiinanii gooftaa koo ol qabaa guyyaadhaa guyyaatti kan inni na godhu baay'isee na dhibaa abbaadhaan jedhaani Yesuus abbaa caalaa nama tajaajila gaarummaa isaatiin naannoo koo buufatee ganamaaf galgalaa. Hallelujah. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamee faarfataa yaada isaa Shirii yeroo kee naalaatte akkasitti teenyee waliin haasa'uu danda'u keenyaaf Waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Waaqayyo bara kee haa eebbisu, Waaqayyo tajaajila kee haa eebbisu. Akkuma kana immoo waltajjii biraa irratti Waaqayyo nama deebi'ee wal arguu haa godhu. Eebbifamin siin jedha yaada. Atis eebbifamin siin jedha Roobsan koo ati baay'ee dhugaa haasa'uu fi nama gaariidha. Amala qabeessadha. Kana duwwaa miti waan fakkeenya nuuf ta'u baay'een sirraa argee Waaqayyo si haa eebbisuun siin jedha. Akkasumatti immoo itti fufii ayyaana sirra jiru waan hunduma kee jaallanneerraa Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu, si haa kabaju, mana kee tajaajila kee jireenya kee haa eebbisu Waaqayyo. Ameen.